raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Baara fayyaa nageenyi sanbadhaadhaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamu ashamaa arri guyyaan dilbata baatiin eebila guyyaa 8 bara 2018 ani xiiqii dhugaa isaatii oduu keenya guyyaa irraan isin dhageessisa. Muummichi ministeera Empaayer Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahimad fi pirezidaantiin OPDO obbo Lammaa Magarsaa ilmaan Oromoo 100,000 lakkaayaman kanneen manaaf qabeenya isaanii mootummaa koloneeffataa wayyaanee fi mootummaa naannoo Somaaleen saamamuun buqqifamaniif kan furmaata tokkollee hin argamsiisin mootummaa naannoo Somaalee kan wayyaanee tumsuun duguuginsa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwate waliin michooma siyaasaa tolfatuuf jecha sanbata kaleessaa gara bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa deemanii qondaaltota Somaalee waliin wal yooyifatuun lubbuu Oromoota achitti dhumaniif adooddii kan hin qabne ta'uu isaanii mul'isaa akka jedhan jiraattota godina Harargee Bahaati. Qondaaltonni OPDO olaanoon kanaan duraa akka waan quuqama sabaa qabanii of fakkeessuun afaaniin dubbachaa turan osoo dhugumatti quuqama sabaa qabaatanii dursa Oromoota buqqaaniif fala dha'u. Akkasumas qaamota ajjeechaa fi saaminsa Oromoo irratti raawwatan hunda seeraaf dhiyeessuuf dursa kennuu qabu ture ka jedhan Oromoonni godina Harargee Bahaa aanota Oromiyaa naannoo Somaaleen wal daangessan keessa jiraatan garuu amma kun cufti afee jarri kun wal reebbachuun dhiiga Oromoo lafatti balleessuuf shira xaxaa jiraatuu kan dubbate qeerroon magaalaa Baabbilee hidhaa fi dhaanichi raayyaa ittisa biyyaa mootummaa koloneeffataa wayyaaneen aanaa Baabbilee keessatti raawwatamaa jirus sadarkaa yaaddessaa irra ga'uu fi yeroo ammaattis Oromoonni danuun magaalaa Baabbilee keessaa qabamuun gara magaalaa Hararitti fudhatamanii hidhaatti darbamuu hime qeerroon magaalaa Baabbilee odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne kun. Komaandii poolisii hojii wal qabatee kan jiru cunqursaa fi wanti kun haalumatti fufee hin jira beektee torbiyaa kana keessatti illee amma magaalaa Baabbilee keessatti uummata qeerroodha jechuudhaan tumanii nama meeqa fuudhanii amma kaambii Maa'ikalaawwiin Harar keessa warra jiraniitu jira hedduu isaanii. Amma warri akkas godhan kun raayyaa ittisaati moo poolisii federaalaati? Raayyaa ittisa biyyaati Maa'ikalaawwiin jechuudha. Egaa akka obbo Lammaa Magarsaa jechaa turanitti qeerroo jibbinee qeerroo ariinee eenyuun bulchinaa uummanni Oromoo irra guddeessi qeerroodha dargaggoota jedheeti kan inni dubbachaa ture. Amma immoo akkumaatu jette qeerroodha kan funaanamee hidhamaa jiru. Dubbii kan akkamittiin ilaalta kan isaan haasaa jiraniif kan godhamaa jiru kun wal fakkaataa? Haala wal faalleessa kan isaan haasaa jiraniif kan armatti hojjetamaa jiru yeroo ilaalamu achumatti afaaniin dubbatamu jira malee haala yeroo amma gabbo'amee keessa jiru haalaan ammaas ta'ee wanti achirraa jaamu hundi takka armatti hojjetamu hin jiru. Arma karreebamaa tumamaa jiru hanga guyyaa har'aatti illee jechuudha kan hin dhaabbanne ta'e. Namni isaanuma firaa eegaa jiraachuu jira. Osoo kana jiru afaanumaan achitti callee dubbatamu jira malee hojiirra inni oolee takka hin qaamaan jiru. Egaa kan biraan ammoo muummichi ministeeraa Har'aa fi pirezidaantiin OPDO Lammaa Magarsaa illee naannoo Somaalee turanii abdiillee waliin walitti marmaniiti kan isaan yooyifataa oolan guyyaa kaleessaa waa'ee uummata Oromoo buqqee wanti irraa dubbatame hin jiru nama 700 oltu buqqee dararamaa jira kan achi bu'eensaan beekamnes immoo lakkoofsa hin qabu. Mee akkamittiin ilaalta jarri kun dhuguma quuqama Oromoo qabu osoo nama Oromoo ajjeese warri akka raawwatan osoo seeratti hin dhiyaanne qabeenya Oromoo sun gaafatamne
Mee bu'aa akkamii argamsiisuuf dhaqan jetta dhimma kanarratti? Dhimma kanarratti amma Somaalee hojii ta'uu qaban osoo hin ta'in dhimma dhiiga lafa bu'ee jiru tokko osoo hin argamsiisin kan balleesse itti seeraaf dhiyaate osoo adabamee adda bahuun jirtu osoo wanta akka addan baasin minnatii fattaarraa harma jaanii harkoo wal qabatanii jechuun kun waan sirrii akkanatti hin fakkaatu dura waan hojjetame san hunda waan dho'usuu deeman na fakkaata. Dhimma kanarratti amma uummanninis kan jechaa jiru warroottan qabeenyi isaanii achitti irraa hafee hedduun ni jiran warroottan achi dhiigni isaanii bakka meeqa dhangala'ee hundi ni jiran isaan kan barbaadan bilisummaa Oromootiif dhiigni dhangala'ee san hundi akka bakka harkateen kan ajjeese hunda seeraaf dhiyaatu barbaadan isaan hundillee wanni haasawaa jirullee hawaasni wanni hawwuukan. Waaltaan qorannoo yakkaa fi manni hidhaa baroota dheeraaf ilmaan Oromoo keessatti gidirfamaa turanii Maa'ikalaawwii ka jedhamu cufamee hidhamtoonni keessa jiranis guutummaatti lakkifamuun manni hidhichaas gara godambaatti jijjiirama jechuun muummichi ministeeraa mootummaa koloneeffataa wayyaanee ka duraanii Hayilemaariyaam Dassaaleny baatii amajjii keessa dubbatuun akkuma yaadatamu. Kan muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny baatii amajjii keessa dubbate kunis hojiitti osoon hiikamin kan hafe ta'ee guyyaa kaleessaa yeroo maatiin hidhamtoota gara Maa'ikalaawwii deemanitti gidaara mana hidhaa Maa'ikalaawwii irratti barruun firoottan keessan gara magaalaa Finfinneetti waan jijjiiramaniif achitti deemaa dubbisaa jedhu dhoobame kan argame yoo ta'u kunis kan inni mul'isu mootummaan koloneeffataa wayyaanee hidhamtoota kanniinne ta'uu fi dabalataanis manneen hidhaa ilmaan Oromoo keessatti iraarsan magaalota addaa naannoo Finfinnee fi naannoo magaalaa Adaamaatti ka ijaaramee xumurame ta'uun dhaga'ameera. Dhimma kanas qoratuuf gara magaalaa Adaamaatti bilbiluun jiraataa magaalaa Adaamaa tokko dubbifneerra. Jiraataan magaalaa Adaamaa irraa odeeffanne kunis mootummaan koloneeffataa wayyaanee naannoo magaalaa Adaamaatii qotee bultoota Oromoo buqqisee mana hidhaa lafa jalaa fi kaagamoo ofirraa qabu ka ammayyaa ta'ee ijaaree xumuruusaa akkas jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime. Manni hidhaa Bahaa Shawaatti ijaaramee jiru kun hunda isaa qaba garaagaraa naannoo Maatii jedhamu xiqqoota biyyoota ijatti Adaamaa Galjallaatti. Ganda qotee bulaa didibbisaa dongorree kan jedhamu jira. Isaa akka ol dabartee lafti qotee bulaarraa fudhatamee guddaa naannoo Kaaree 1,000 kan jedhamtu jira. Manni achirratti ijaaramee lafa darbeen ture. Gamoodhaan ijaaramaa kan jiru. Orreedii xumurameera. Qofaa maatii kan jiru kun jedhamu jala jira. Guyyaa kaleessaa qaamaan dhaqanii muummicha Haaraan hidhamtoota hunda yaafamee jira. Kuni amma dubbii qabatama waan hin taaneef. Yaafamuu baatan yoo ba'anis bakkatu jijjiirama. Oduu keenya dhumaatiin ammoo erga labsiin yeroo muddamaa labsamee as mootummaan koloneeffataa wayyaanee maqaa labsii yeroo muddamaatiin loltoota saabineeyyii golee Oromiyaa cufa keessatti bobbaasuun ilmaan Oromoo dararsiisaa ka jiru ta'uu sagantaa keenya darbeen gabaasuun keenya akkuma yaadatamu. Haaluma kanaan walqabatee godina lixa wallaggaa Aanaa Begiitti kan bobbaafaman loltoonni wayyaanee. Yeroo ammaatti magaalaa Begii fi gandeen Aanaa Begii cufa keessatti ilmaan Oromoo gidirsaa kan jiran ta'ee dabalataanis miliishota meeshaa hiikkachiisuuf adamootti kan jiran ta'uu fi miliishonnis meeshaa hiikkachuu diduun gara raasaatti baafatuu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime jiraataan magaalaa Begii haala waliigalaa bakkasiis akkas jechuun dubbata. Humna poolisii federaalaa jedhamantu dhufee Aanaa Begii. Magaalaa ganda duwwaa tokko keessatti kan argamu waajjira bulchiinsa aanaa cabseetti seenee ta'aa jira. Achirraa immoo dhufee uummatanii naannoo keessan keessa maal jira magaalaa keessaa jira jechuudhaan gangee waraanaa dabalatee qora bittinneessaa dirqama godhee poolisii idileetti dirqama godhe akka kanaanii uummata olii gadi baadiyyaa keessa deemsee magaalaa keessa deemsee naannisuudhaanii doorsisuudhaanii akka kanatti uummata jeeqaa jira. Kana qaamuma kanatti baadiyyaarra deemee milishootaanii meeshaa fidaa jennaan milishoonni meeshaa keenya hin meeshaan kan uummataati malee kan keessan miti. Gariin isaanii bosona dhiqanii baqachuudhaanii garii isaanii immoo mandara keessaa gadhiisanii iddoo garaagaraa ce'uudhaanii akka kanatti baay'ee dararaa guddaa keessa jiran manni magaalaa Begii baadiyyaa jiru sodaa guddaa keessa jiran akka kanatti uummata sodaachisaa jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu oduun itti guyyaarraaf qabannee isiniif dhiyaanne kana gammaa ture qophiilee keenya afaan waliin ammas turtii gaarii qabaadha. Gurguratanii seenaa jalaa hin baatanii wanta biraa maratanii.
sheekarbo iseen darbo inaan sarmo onni oromoo duratuma onni tuutaadha lootuma yookaan loltu yookaan dhaltu yookaan karaa gadi deemu onni oromoo kuma kuma shookoota oromoo dha malee qawwee malee bineensummaan tolondootu shookoota oromoo dha malee marree qawwee malee ahaa bineensummaan tolondootu shookoota oromoo dha malee qawwee malee bineensummaan tolondootu shookoota oromoo dha malee ahaa qawwee malee bineensummaan tolondootu shookoota oromoo dha malee qawwee malee bineensummaan tolondootu shookoota oromoo dha malee ahaa qawwee malee harree bineensummaan tolondootu dha malee. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Kanattaan sun ammoo kurfii keenya kamaayessaa kan ta'e dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aatti suniif dhihaata. Aadaa fi duudhaa isaa tuffachuun saba ammayyummaan bakka buufate akkasuma sirna koloniin safuu fi safeeffata isaa saba lakkise yoo hin ta'in sabni ganamumarraa aadaa fi duudhaa hin qabne waan jiru hin se'u. Jabinnii fi laafinni hayyummaa fi beekumsi garraamummaa fi hammeenyi saba tokkos kan ittiin himamu aadaa fi duudhaa isaan. Sabni Oromoos aadaa fi duudhaa uumee isaa ganamaa ta'een saboota ollaa isaa bira darbee akka guutuu addunyaatti ittiin beekama. Waliin jireenya akka sabaatti waliin qabu irra darbee aadaa fi duudhaa isaa kanaan eegumsaa fi kunuunsa inni uumama biroof taasisu jabeenya isaa mul'isu. Aadaa fi duudhaan isaas hanga kolonii mootota Habashaan hin dhuunfatamin turetti qixa sirrii ta'een itti dhimma ba'amaa ture. Akka koloneeffattootaaf ta'utti sotu hin taane akka isaaf ta'utti itti dhimma ba'aa ture. Egaa aadaa fi duudhaa sabni Oromoo qabu qophii gabaabaa kanaan ibsuuf hanqadhus sirna jaarsummaa kan sabni Oromoo rakkoo nama dhuunfaa maatii fi maatii gidduutti gosaa fi gosa gidduutti dhalatu karaa sirrii ta'een ittiin furatuu fi sirna Oromoo fi Oromoo gidduutti itti dhimma ba'amu kanas meeshaa taasifachuun mootonni koloneeffatu Habashaa ittiin saba Oromoo cabsuu isaanii fi qabsoo irra walabummaa fi bilisummaaf geggeeffamaa jiru keessatti dogoggorri akkasii deebi'ee akka hin uumamne taasisuuf Oromoon maal gochuu qaba yaada jedhu irratti qabxiilee muraasa kaasuun kan ilaallu ta'a. Sirni araaraa wal dhabdeen ittiin hiikamu kan raawwatu Oromoo fi Oromoo gidduutti yoo ta'u kunis kan raawwatamu maanguddoota biyyaa fi hayyoota kabajaa fi dhageettii sabicha biraa qabaniin. Erga amantiileen garaa garaa sabichatti dhufanii as ammoo abbootni amantaa itti makamuun adeemsi sirnichaa daandii irraa maquun akka mootonni koloneeffatu Habashaa itti dhimma ba'aniif karra saaqe. Sirni Oromoo kun rakkoo Oromoo fi Oromoo gidduutti dhalatu furuu hanqatee meeshaa mootonni koloneeffatu Habashaa ittiin saba Oromoo cabsan ta'e. Namoota dhuunfaa, abbootni amantaa fi hayyoonni bu'aa xixiqqaan sossobamuun diina Oromoo ajjeesee fi qabeenya saba Oromoo mancaaseef maanguddummaa dhiyaatan diinaaf karaa ta'anii Oromoo fi Oromiyaa harka koloneeffattootaatti kennan. Goototni Oromoo waardiyaa Oromoo fi Oromiyaa ta'uun diina irraa qolataa turan kan maqaa jaarsummaan caban lakkoofsa hin qaban. Isaan keessaa muraasa seenaaf yoo kaafne yakkisuu kanneessaa harka muraa fi harma muraan olee ilmaan Oromoo irratti raawwate jabina waraana Minilikiin utuu hin taane maqaa jaarsummaan sossobamaniiti. Gootichi Oromoo baddaa horroo keessaa lolaa ture Abishee Garbaa jabeenya waraana Minilikiin cancalame utuu hin taane maqaa jaarsummaatiin soorii ilma galaan goyoonfameeti. Baalchaa Abbaan Absoo kan waraana Xaaliyaa jilbeenfachiise sirna Haayila Sillaasee didate boodarra maqaa jaarsummaan hawwatamuun yakka mootummaa diduun himatamuun kan hidhame Oromoota raayyaa hidhannoo yoo hiikkachiise dhiifama akka argatu waadaa seene hojiitti hiikuun boodarra sirnichaan ganamuun lubbuun isaa galaafatamuu akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Isaasis dogoggora darbeerraa barachuu dadhabuun abbootiin amantaa, abbootni gadaa fi maanguddoonni biyyaa mootummaa koloneeffataa wayyaanee ilmaan Oromoo duguugaa jiruuf yeroo jaarsummaa deeman argina. Jaarsummaa isa ittiin warraaqsa sabni Oromoo abbaa biyyummaa mirkaneeffachuuf geggeessaa jiru dhaamsan, maanguddummaa isa ittiin kaayyoo gooroo qabsoo Oromoo dabsuun firooma diinaa jabeessan. Kanaaf ammoo ragaan hojii isaan yeroo garaa garaatti hojjechaa turan akkuma jirutti ta'e torban darbe kana guyyaa hundeeffama ergamtoota OPDO kabajuuf gara Maqaleetti imaluun ittiin uummata afaan faajjessuuf kan itti dhimma ba'aa jiran ta'uun ragaa yeroo dhiyooti.
yaa uummata Oromoo jaarsummaatti diina si koloneeffate waliin qabaattu akka aadaa fi duudhaa keetti kan hin jirree fi miidhaa malee furmaatni inni sii fidu kan hin jirre ta'uu beekuun maanguddoonni biyyaa fi abboonni amantaa aadaa fi duudhaa sabichaa kabajuun qabsoo uummataatti akka ida'amtan kaayyoo gooroo qabsoo kee kan walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa mataa kee mirkaneeffachuu galiin gaachuufis warraaqsa kee finiinsi yeroo qabsoon kee jabaatutti nama Oromootii of dura qabuun sirna kolonii isaanii ittiin baraaruuf mootonni koloneeffatu Habashaa kan dhimma itti ba'an ta'uu shiraammaan duras irratti raawwatame irraa hubachuun muudamuun Abiy Ahimad maqaa kee maxxanfachuun qabsoo kee irraa aanuuf shira qopheeffamedha malee akkuma ammaan dura basaasaa wayyaanee ta'uun siisisaa fi si ajjeesaa ture jijjiiramni inni qabaatu kan hin jirre ta'uu qalbeeffadhu. Kaayyoo gooroo qabsoo kee ganamaa kan walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa mataa kee bu'uura taasifachuun bakka jirtutti walitti adeemuun wal mari'adhu, wal ijaari, dhiiraa dhalaa, xiqqaa guddaa, jaarsaa jaartii utuu hin jenne hidhadhu wal hidhachiisi, lolii wal lolchiisi, jaarmiyaa qabsoo hidhannoo jabaa fi hoggana murataa of keessaa horachuun biyya kee afaan qawween koloneeffatamte afaan qawween walaboomsadhu, bilisummaa mataa kees mirkaneeffadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.